qaban yoo tamana tuite waan irratti sindiiftu yoo tamana duite wallagana irratti sindiisu qabeenya isaatiyan yoo tina tuite argeen irratti sindiiftu maaliif amantii adda qabna malee sabuma wajjin qabna wanta yoo tamana tuite raayya sindiiftu kamiseen sindiiftu yoo tamana tuite iluun sindiisu maaliif an qabeenya isaati sabuma wajjin hin qaba rabbitu keessan naume jalladeen umam filadhee mo ndalanne mo am filadhee harka baase yaa rabbi oromoo keessan naume jedheeti miti keessan akkoo fedhu godheeti keessan naume karuu yakka ta'ee jennaan sabni koo kun na wajjin quuqame jechuudha karrayyuun kanaaf narkatti narratti lolti hawaasa guddaa kana waan hin qabuufanii amantii irratti ittiin gargaarsifadha sabuma irratti ittiin gargaarsifadha yoon asiin amantiidhaan tuqamne saba amantiidhaan tuqame raayyan jettu jennaan sabuma sof keessaa qabettee sabummaadhaaf jecha na qusatti ijoolleen keenya yoollee diinii natti ergee na qusatti maaliif jennaan amantiin biraan qabne malee sabummaan biraa qabdi waan ta'eef biyyoomina biraa qabdi waan ta'eef achi keessatti na qusatti kana wajjiniin wal qabsiisee jidduu kana lammaniin dhaabataa ture akkuma ati beeytu abbaan koo goonni waaqoo guutuu kan qawwee tokko nyaatti dharrasaa buusu akka Aliyyii Cirrii kan akka Jaarraa Abbaa Gadaa kan akka Huseen Bonee Jamaarroo Balee waaqoo guutuun bar namarraa fuudhee qaba waaqoo guutuun of qofaa ofiin jalqabne dhiiratti kennite qaba beek jarri kuni abbootiinuma kan kootu sabboonummaaf falmataati amantii jaraaf falmatani lachuu anaaf yakka waan ta'eef lachuu baadhadheetan ba'aa kan hunda dhiibbadhaa har'a ga'e jechuudhaan. Dooktarri kabajaa artiist Alii Birraa barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromootaa jechuun bifa faaruutiin sirba sirbeeti jira. Raayyaanis bifa faaruutiin barnoota somaayyuu daloo amantaatiin faaruu tokko faarfatteeti jirta. Barnoota waliin wal qabsiistee dhaamsa yookaan ergaa maalii dabarsuu feeteeti? Ijoolleen keenya barnootaa barattuufi barnootayyii ilaa yookiin takkaalliin gizaw taate mana barnootaa dhayxa caalchisaan mana barnootaati booddee kana Wallaggaa galatoomu didee dhiibbatee dhufe karaa adda addaatiin jechuudha. Gaafa naannoo Wallaggaa naannoo Gimbii keessaa haayiskuuliin 6 jiru Jimma guutuun haayiskuulii tokkitti qaba. Gaafa Wallaggarraa isayyuu galaa dhiibbaa meeqaan Wallagga keessaa nu ba'e beeki amma koo karaa sanaan jirra bar karaa sanaan hafne malee silaa dhabamnee ollee barisumayyuu suma kanayyuu gaafa haayiskuuliin Gimbii Awraajjaan gaafa jedhamee waamamu haayiskuulii 6 qaba ture. Gaafa sana kafaa kiblaa gar jedhamtii Jimma haayiskuulii tokkitti qabdi. Tokkitti isa kana mataa koo keessa jira namni waan kana mataa keessaa qabu akkatti baratu qabu nama baratu qabu akkatti baratu dhabe eessa ciiseera fagaa amma saasaa kootti na fidde eessaa sii taa'a magaa kanaafanii barnootatti moosaatiin jabaannu ammaa laata jedheetan yaa faarfamtuu ummata nabiyyil mukhtaari yaa dargaggoo keenya yaalmaan nama gaari beekumsa siifachi qoradhuunu bari dachee biyya lafaa joogiraafii fistiri information saayinsii waa'ee kompiwutari dagaagina biyya baayookeemistiri oomisha guddina akkaataa industirii makaanikaal ta'uuf siviil injineerii waa'ee teknooloojii namaaf hayawaanaa qorannaa baayoloojii akka namni ani kuni jira jedhee tattaafatee itti fiiguufani itti fiigeetuma barnoota kanatti naaf fiiguufani achi amma koo barnootaan furamne bar hanga baratte nu hambifattee bar hangin baranne barachuma jirraa bar ammayyuu dhaamsan hawaasa keenyatti dhaammadhu isa eessayyuu jiru egereen keenya barnootaa dharratti hundaa'a kana beekaa yookaan ana ta'uudha namni hundi yookaan raayyaa abbaa maccaa ta'uu keessan yookaan immoo egereen keenya ilmaan har'a investitti goone ilmaan keenya eenyummaa ofii illee kan isin keessa barbaaddattu barnoota keessatti achi keessatti barbaadde yoo fa'a argattu egereen keenya har'a mul'ata daawitiin egereen keenya daawitiin har'aa egeree keessatti agarra nuti boru maal akka fakkaannu ilmaan har'aa keessatti agarra kanaaf waa'in gana barnoota hojjetee fixee ka'eeleestiruu haa ta'u gaayaa inumaa'u maaliif jennaan qonqoodhaaf miti inni baratuuf jennaan nama ta'uudhaaf namooma ofii barbaaddachuudhaaf lammii biyyattii kanaa nama nagaa ta'uudhaaf lammii biyyattii kanaa lammii baratte ta'ee gabba'uudhaaf har'i ilmaan barsiisuun murteessaadha kanaafan qorannaa kana keessa akka namnu kallattiinuu laafee barannee qaroomna innan jedhuuf kana barannee yoo qaroomne malee dafee yeroo dammaqee jedhe kana keessa haasofti yeroo garii kanatu miira na tuqeennaan akka na iyyisiif taatis galatoomi. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa mana mala sirreessaa waliin wal qabatee mudannoo fi yaadannoo addaas ni qabdaa jedhu maali wantichi maaltu si mudate Raayyaa? Mana mala sirreessaa yeroo jedhamu waggaa bara 2006 akka faranjiitti hidhaa hamtuu sinidha hidhaa hamtuu tokko hidhaa namtuun kuni asirraanii dira do'aatti fe'ame
maqaa shoror keessaa silaan dhabu silaa tokko dhabu tokko dhabu miti eega tokko keessa lachuu balfaadha lachuu balfamaadha lachuu yakka uumamni koo yakka amantiin koo yakka hundi yakka bakka isa lachuu nan baadha waan ta'eef asirraa qabameen bultii jaarradheen haa intala tokkittii argadhee qaba gaafa sana qabameetanii dhaqee hidhamee yeroon jedhu kana manni kun lafa jala ammayyuu warri naannoo sanaa beekuu jira rabbi beeka dukkana eessa duunsa diradaadha lafa jala ani booddee kana namatti as bahee guyyaa 63 dukkana keessatti hidhame guyyaa 63 kana dukkana keessatti hidhamuun nan dinqiniyaan nammiine kunis waan si dhibumoo isan kophaa hidhame tira namiidhe yoo dirree kanatti siidhanis kophaa hidhamteetta taanaanaati maraatuudha ofiin hinaasa'a kitaaban dubbisu lafti dukkana hin argadhu lafti dukkana ofiin hinaasaa dukkana keessa taa'e guyyaa 63 ofiin hinaasa'e maraatuu ta'uu malee wanni naa hafeen jiru jechuudha booddee naagamtee ana kana guyyaa 40 meeqa hidhamee firdi beetitti deebi'uu jalqabe gaa heeraaf si geessu waan ta'eef manni murtii gaafa sanaa ati shoror keessaa akkanaati jennaan wanni harkatti qabame sunniin ta'e sunniin waan tokko hin jiru keessumaa bulchite keessumaa nama bulchaarrayyuu egerellee nama bulcha keessumaa shoror keessaa karaa deemu bulchita waan akkanaa bulchite jennaan an qabame nama fargaa kenniteefi nan kenna ammayyuu hoon qabaadhe tokko waan tokko nama mararfachuun beeku uumama kooti miti ammayyuu nan kenna yakka hoo ta'e yakka kunii jedhanii egaa akka barbaadanii waan tokko wanti godhan hin jiru maalimatti ammoo mana murtii kana keessaa maalimatti aanaan jennaan adaraa rabbii jedhaati naaf game maraatuullee haa ta'u daraa fidaana birattiidhaan jedhe dukkanatti hidhamuuni bareera amma dukkanaa wal bareera guyyaa baatiriidhaan ol nagalchitii beeke baatirii qabataniiti guyyaa ol nagalchu baatiriidhaan kan koo dukkana ture keessaa waan kan koo dukkana sun naa maraxamee naa filameef hin beeku maaloo namooma qabdanii miti jara kana jarana hammaan hidhame kanatti mee of kottaati guyyaa tokko na bira naani naasa'inaati namni as keessa jiru jedhaati guyyaa tokko mee sa'aatii tokko na bira taa'aa deemaan jedhe takkaa hidhamtanii hin beeytanuu isin nama hidhuu malee maaliif jennaan waanan rakkadhinaa bartu yoo na azzabuu ta'e awwaanan isin dhoksadhu hin qabu maaliif isin dhoskine jennaan isin hin soraadhu akkuma kanan jedheen hin soraadhu keessatti jecha tokko kanan jedhe jira asibtu kunoo fooqii tokko laasee beeraawi baankii balbala kanaa irratti namni horii lakkatee doolaara jijjiirrata miti ani garuu asittan qorataman ture jeneraalli tokko urjii asirra kaayyate afaan oromoo caccabsaa dhufee ati maal barbaadda amma andoo ajjeefamuu keeti bakka jennaan si hin jedheen nukkoo yoo akkati jiraannu wallaalle akkati duunu isin hin gaafannu hin jedheen akkati jiraannu waan dhabneef akkati duunu nama hin gaafannu isin hin gaafannu isin irraan qarannu jira akkati duunu wallaalle nu eega gaafa sanaatii moo nan gaafanne moo namichi suni amma mana baankii kuni hanko gubbaadhaan bakka isaan beeku amma geessuun beeku maaliif jennaan ija hidhameen dhaqe waan ta'eef hidnaan gadi bu'eetanii makiinaa keessa hin naaga'u ija kootti hinnaanan bakka hin beekan nana kanarraa mana beeraawi baankiidha. Gaaf tokko qofa Itoophiyaa hoteelii gubbaasaa Itoophiyaa hoteelii ta'ummoo isas ija hidhameen dhaqeeni bakka kan agarreef makiinaa cheevaroleetii gurraattii dhaaniin dhaqee kan koo kun adda laa inni afaan nagaatiin na gaafatus jira siviiliidhaan wal qabate warri na azabu malee warri makalakayaadhaan wal qabate nagaadha hedduudha warri na gaafatan kun kana keessa warri na azabu warra siviiliidhaan wal qabate warri na azabu warri ibiddara na qabu warra siviiliidhaan wal qabate kanatu xiqqoo na cinqa saba biraa ta'uu wajjiniin xiqqoo si harka na laafuu didan garaa na laafan waalachuuna keessatti jibbu islaamummaa na keessatti jibbu oromummaa na keessatti jibbu irraan argaan immoo dukkana kana keessatti gaafa hidhamu bara 2006 kana miidhaan sammuu kootti dhiibbaan hedduu natti uume dhiibbaan sammuu kophaa hidhamuu sanatuyyuu dhiibbaas dukkanni waas hin godhu qophaatu si maraacha abbaa seeraatiin adaraa yoo namooma qabaatte maraatuudhuma ta'ullee maana manaan finnee jennaan isii kana poolisii bira dhaabbatee dhagahee jira poolisichillee sababa sanarratti aangoon dabalameefii jira sababa nu cinquu sanarratti Mulugeetaa jedhama yoo maqaa sadais yoo guddinarra jiraates yoo bakka inni jiru hin beeku garuu Mulugeetaa jedhama maqaa seera gaafa sanatti waan hojjetu nutti hojjeteera Mulugeetaan maal na godhaa maraatuu fidee na biratti isa dhugaa maraatuu qullaa akka dhalatee jiru eddeenni filate rabbii sana gaafadhuati harka isaa qofitti narraa hidhee maqaan isaa Shariifoo jedhama Shariifoo kan jedhamu kuni aanaa Xuullooti nan gaafadheeni ani koo maraatuun argatanu jedheetanii minnan maraatuudhuma fidaana biratti jedhee fi waan si dhibu maraatuu akka dhalateen qullaa uffata malee jiru dukkana sana keessatti kan namni natti dhufee na qabee an hin beeyne maraatuu sana keessatti fidanii na biratti dhani amma gaa ankoo maraannaan lama ta'e dukkanan ofirraa eegamoo maraatucha kana karaan natti dhufuun ofirraa eegamoo hin mul'atu bakka hin jiru hin beeku xabi'aa isaa hin beeku nanaasofsiisa gaa afaan oromoo malee immoo hin beeku gurbaanni Shariifoo jedhama Shariifoo koo hin jedhani ka mararfadheeyyuu amma gaa akkani waan hin goone Shariifoo koo hin jedha wayyee naan jedha maa maraatti Shariifoo jennaan muciyyoo tokkoon jaaladhee na dhorkannaaniin maraadhe naan jedhe of beekaa beeki akkana ayyabbattii koo anaa nyaatu amma gaa siin barree warri yennaani maalitti hin beeka
maaliif si hidharree jennaan ani hin beeku waan na hidhaniifis hin beeku egaa amma yoon uffata fidee sitti uffisee naan hin fedhu uffata naan jedhe amma booddee uffata wayii ergee fichisiiseen uffata kanatti uffise tarsaasifte waan aan hin jedhumu na sodaata booddee immoo inni argu dhufanii harka isaatti hiikan tarii hamiidhuufi natti fakkaata harka isaatti dhufanii hiinaan shariifoon kun haya eenyumaayyuu na kabaje amma nyaata ani maatii kootiin waliin argine guyyaa 60 wayi maatiidhaan waliin argu dhorkaadha maatiin natti dhufuun dhorkaadha namni nyaata naaf fidu natti dhufuun dhorkaadha poolisii tokko jidduu kootii jidduu isaanii deema kan natti mu nyaanni maatiin koo jiraachuu koo quba qabaachuu qodaa meeshaa asii gakkennamuun qofitti beeka malee jiraachuu koo hin beeku inni nu maatii kootu hin ta'in haadha manaa kootiitu amma du'aniiru rabbi isaanii fadhiisu isaantu nyaata kana naa fida isaan immoo raayyaa jiraachee hin beekanu garuu meeshaa asii gad deebi'aa jira mattumaa gaa'isumaaf kennan jedhaniitu mayyee haadha manaa kootii nyaata naa fidu turani kana keessa guyyaa tokko naannoo bunaan hin guddadhe uumama koo abbaan koo nama buna guddaa qabanu nama buna facaasaa 65 dargiin irraa fudhate abbaan koo buna facaasaa 65 nama dargiin irraa fudhate bunuma keessatti ilaaladhe jechuu dandeessa buna irraa fagaachuu hin danda'u dhugaan guddadhe ittiin hin guddadhe anaaf aannani amma haadha manaa kootiin adaraa buna naa fidaa bunan haraaree jennaani gaaf tokko buna naa fidan buna yeroo naa fidanuu mudannoo koo keessaati peermuuziin oliin galuu burcuqoon oliin galuu kubbaayyaan oliin galuu raayyaa buna maalitti dhugaree bunaa dhufee balbala manaa jira natti urgaa'e maal poolisiin ana adaraa dhugeensi kana miikkaadhuma laastikii wayii birrii qabaa dhaqee bitii naa fidi laastikiin oliin galu ishii maalittan buufadhennaan baaldii xiqqaa bishaanitti dhugdu sana fidadhuu bishaan siifan fidaadhaan jedhe amma dukkana akkamittan dhugu akka barbaadetti dhuge ofiisaatii baatiriidhaan naa fida poolisiin sun booda bishaan baaldii keessaa baarmeelii jarri fincaaniif asnaa ka'an itti garagalcheeni buna kana dhabuuree baaldiitti naa naqe baatiriidhaan baatirii isaa dhaamsatee mana natti qollofee deeme miti ambuna dhuguun qaba miti oliin fudha yeroon jedhee hafuurri koo karaatti dhuma baaldii keessaa na bira ga'uu dhiisuu isaan beeku bunni utuu kana jedhu bunni koo na jalaa qabbanaa'e amma lakkeen ballee bunni kun fagoo jedhe yeroon baaldii keessa ofitti qabu natti garagalee bunni mudannoo koo keessaayyee hidhaan kanaan maakalaawii asittis maakalaawii asiinaawiyya isa dirra du'aa sanarra maakalaawii mana dhiphoodha warra nama tumutti ol nagalchanii ijoolleen immoo nama farankaa ofirkaa qabu waan jettu dargaggoota ijoollee guruppii garee chaayinaa garee adda addaatii waltumee nama ajjeesee hidhamu keessatti nama dhume nama fixee dhufe keessatti na hidhanii asitti hamma hidhamee jiru sana nama ajjeesee wal ajjeesee dhufe keessatti ijoollee gurguddaa nama tumtu keessatti na hidhanii yeroo jarri kan shaamaa na gaafatanu kan shaamaa jarri birrii 3 gaafatanu an birrii 100 ganneef sana booda bakka inni itti sagada sagaduu bakka inni itti kabajaa nyaata saanii nan dhiskiisanu birrii 100 ganneef gaa mootiin ta'e jechuudha mootii alaamuddin naan jedhan an birrii 100 ganneef jennan boodiyaati manaa kootii reediyoo naaf fidde informationii kanan immoo jaalladha reediyoo naaf fidde reediyoo bittee naaf finnaanan gaafa nachi keessa mana hidhaatti jijjii mana hidhaa biraana jijjiiramnaan reediyoo koo kanan kenneef wayyoo alaamuddin achiin jedhanii ijoolleen hammaarraa na barbaadu ijoolleen sun waan si dhibu wal barree baaniiru hidhaadha hedduudha gaa manni hidhaa kan kooti beeki manni hidhaa kan kooti bayee guyyaa fayyadamee fayin galgala jarri keenya hin beekanu qoratamaa oolee kan hin huqqadhe kan jismii koo keessaa dhiigni dhube hin gala mana hidhaa kana beekta kanatti guyyaa mana ooltu jarri mana keessaa bakka eessa dhiita siin jedhu ati garuu bakka biraatti na kanatti dhiitee ooltu gosa hedduu jira. Margi margu seete margi marga barri darba barri darbu seete margi margu seete margi kalo barri darba barri darbu seete obsi ballo. yoo tamana tuite waan irratti sindiiftu yoo tamana duite wallagana irratti sindiisu qabeenya isaatiyan yoo tina tuite argeen irratti sindiiftu maaliif amantii adda qabna malee saboma wajjin qabna wanta yoo tamana tuite raayya sindiiftu kamiseen sindiiftu yoo tamana tuite iluun sindiisu maaliif an qabeenya isaati saboma wajjin hin qaba rabbitu keessan naume jalladeen umam filadhee mo ndalanne mo am filadhee harka baase yaa rabbi oromoo keessan naume jedheeti miti keessan akkoo fedhu godheeti keessan naume karuu yakka ta'ee jennaan sabni koo kun na wajjin quuqame jechuudha karrayyuun kanaaf narratti lolti hawaasa guddaa kana waan qabuufanii amantii irratti ittiin gargaarsifadha
sabuma irratti ittiin gargaarsifadha. Yoon asiin amantiidhaan tuqamne saba amantiidhaan tuqame raayyaan jettu. Jennaan sabuumas of keessaa qabattee sabummaadhaaf jecha na qusatti. Ijoolleen keenya yoollee diinii natti ergee na qusatti. Maaliif jennaan amantiin biraan qabne malee sabummaan biraa qabdi waan ta'eef. Biyyoomina biraa qabdi waan ta'eef achi keessatti na qusatti. Kanaa wajjiniin wal qabsiisee jidduu kana lammaniin dhaabataa ture. Akkuma ati beeytu abbaan koo goonni waaqoo guutuu kan qawwee tokko nyaatti rasaasa buusu akka Aliyyii Cirrii, kan akka Jaarraa Abbaa Gadaa, kan akka Huseen Bonee, Jamaarroo Balee, waaqoo guutuun bar namarraa fuudhee qaba. Waaqoo guutuun of qofaa ofiin jalqabne dhiiratti kennite qaba beeke. Jarri kuni abbootiinuma kan kootu sabboonummaaf falmataati, amantii jaraaf falmatani. Lachuu anaaf yakka waan ta'eef lachuu baadhadheetan ba'aa kan hunda dhiibbadhaa har'a ga'e jechuudhaan. Dooktarri kabajaa artiist Alii Birraa barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromootaa jechuun bifa faaruutiin sirba sirbeeti jira. Raayyaanis bifa faaruutiin barnoota somaayyuu daloo amantaatiin faaruu tokko faarfatteeti jirta. Barnoota waliin wal qabsiistee dhaamsa yookaan ergaa maalii dabarsuu feeteeti? Ijoolleen keenya barnootaa barattuufi barnootayyii ilaa yookiin takkaalliin gizaa'u taate mana barnootaa dhayxa. Caalchisaan mana barnootaati booddee kana Wallaggaa galatoomu didee dhiibbatee dhufe karaa adda addaatiin jechuudha. Gaafa naannoo Wallaggaa naannoo Gimbii keessaa haayiskuuliin 6 jiru Jimma guutuun haayiskuulii tokkitti qaba. Gaafa Wallaggarraa isayyuu galaa dhiibbaa meeqaan Wallagga keessaa nu ba'e beeke amma koo karaa sanaan jirra bar karaa sanaan hafne malee silaa dhabamnee ollee barisumayyuu suma kanayyuu. Gaafa haayiskuuliin Gimbii Awuraajjaan gaafa jedhamee waamamu haayiskuulii 6 qaba ture. Gaafa sana kafaa kiblaa gar jedhamti Jimma haayiskuulii tokkitti qabdi. Tokkitti isa kana mataa koo keessa jira. Namni waan kana mataa keessaa qabu akkatti baratu qabu. Nama baratu qabu akkatti baratu dhabe eessa ciiseera fagaa amma saasaa kootti na fidde. Eessaa sii taa'a magaa. Kanaafanii barnootatti immoo sa'aatiin jabaannu ammaa laata jedheetan yaa faarfamtuu ummata nabiyyil mukhtaari yaa dargaggoo keenya yaalmaan nama gaari beekumsa siifachi qoradhuunu bari dachee biyya lafaa joogiraafii fistiri information saayinsii waa'ee kompiwutari dagaagina biyya baayoo keemistiri oomisha guddina akkaataa industirii makaanikaal ta'uuf siviil injineerii waa'ee teknooloojii namaaf hayawaanaa qorannaa baayoloojii akka namni ani kuni jira jedhee tattaafatee itti fiiguufani. Itti fiigeetuma barnoota kanatti naaf fiiguufani. Achi amma koo barnootaan furamne bar. Hanga baratte nu hambifattee bar. Hangin baranne barachuma jirraa bar ammayyuu dhaamsan hawaasa keenyatti dhaammadhu isa eessayyuu jiru. Egereen keenya barnootaa dharratti hundaa'a kana beekaa. Yookaan ana ta'uudha namni hundi. Yookaan raayyaa abbaa maccaa ta'uu keessan. Yookaan immoo egereen keenya ilmaan har'a investitti goone ilmaan keenya eenyummaa ofii illee kan isin keessa barbaaddattu barnoota keessatti achi keessatti barbaadde yoo fa'aa argattu egereen keenya har'a mul'ata. Egereen keenya daawitiin har'aa egeree keessatti agarra nuti. Boru maal akka fakkaannu ilmaan har'aa keessatti agarra. Kanaaf waa'een gana barnoota hojjetee fixee ka'eeleestiruu haa ta'u gaayaa inumaahu. Maaliif jennaan qonqoodhaaf miti inni baratuuf jennaan nama ta'uudhaaf namooma ofii barbaaddachuudhaaf lammii biyyattii kanaa nama nagaa ta'uudhaaf lammii biyyattii kanaa lammii baratte ta'ee gabba'uudhaaf har'i ilmaan barsiisuun murteessaadha. Kanaafan qorannaa kana keessa akka namnu kallattiin olaafee barannee qaroomna innan jedhuuf kana. Barannee yoo qaroomne malee dafee yeroo dammaqee jedhe kana keessa haasofti yeroo garii kanatu miira na tuqeennaan akka na iyyisiif taatis galatoomi. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa mana mala sirreessaa waliin wal qabatee mudannoo fi yaadannoo addaas ni qabdaa jedhu. Maali wantichi maaltu si mudate Raayyaa? Mana mala sirreessaa yeroo jedhamu waggaa bara 2006 akka faranjiitti hidhaa hamtuu isinidha. Hidhaa hamtuu tokko. Hidhaan hamtuun kuni asirraanii Dirreedawaatti fe'ame. Maqaa shoror keessaa silaan dhabu silaa tokko dhabu miti. Eega tokko keessa lachuu balfamaadha lachuu yakka. Uumamni koo yakka amantiin koo yakka hundi yakka bakka isa lachuu nan baadha waan ta'eef asirraa qabameen bultii jaarradheen haa intala tokkittii argadhee qaba gaafa sana qabameetanii dhaqee hidhame. Hidhamee yeroo hin jedhu kana manni kun lafa jala ammayyuu warri naannoo sanaa beekuu jira rabbi beeka dukkana. Eessa adduunsa? Dirreedawaadha lafa jala. Ani booddee kana namattas bahee guyyaa 63 dukkana keessatti hidhame. Guyyaa 63 kana dukkana keessatti hidhamuun nan dinqiniyaan. Nammiine kunis waan si dhibumoo isan kophaa hidhame tira namiidhe. Yoo dirree kanatti siidhanis kophaa hidhamteetta taanaanaati maraatuun. Ofiin hinaasa'a. Kitaaban dubbisu lafti dukkana. Hin argadhu lafti dukkana. Ofiin hinaasa'a dukkana keessa taa'e.
guyyaa 63 ofiin naase maraatuu ta'uu malee wanni naaf hin jiru jechuudha. Booddee naagamtee ana kana guyyaa 40 meeqa hidhamee firdi beetitti deebi'uu jalqabe gaa heeraaf si geessu waan ta'eef manni murtii gaafa sanaa ati shoror keessaa akkanaati jennaan wanni harkatti qabame sunniin ta'e sunniin waan tokko hin jiru keessumaa bulchite keessumaa nama bulchaarrayyuu egerellee nama bulcha keessumaa shoror keessaa karaa deemu bulchita waan akkanaa bulchite jennaan hin qabame nama fargaa kenniteefi nan kenna ammayyuu hoon qabaadhe tokko waan tokko nama mararfachuun beeku uumama kooti miti ammayyuu nan kenna yakka hoo ta'e yakka kunii jedhanii egaa akka barbaadanii waan tokko wanti godhan hin jiru maali mattammoo mana firdi mana murtii kana keessaa maali mattaanaan jennaan adaraa rabbii jedhaati naaf game maraatuu illee ta'u daraa fidaana birattiidhaan jedhe dukkanatti hidhamuuni bareera amma dukkanaa wal bareera guyyaa baatiriidhaan ol nagalchitii beeke baatirii qabataniiti guyyaa ol nagalchu baatiriidhaan kan koo dukkana ture keessaa waan kan koo dukkana sun naa maraxamee naa filameef hin beeku maaloo namooma qabdanii miti jara kana jarana hammaan hidhame kanatti mee of kottaati guyyaa tokko na bira naani naasa'inaati namni as keessa jiru jedhaati guyyaa tokko mee sa'aatii tokko na bira taa'aa deemaan jedhe takkaa hidhamtanii hin beeytanuu isin nama hidhuu malee maaliif jennaan waan rakkadhinaa bartu yoo na azzabuu ta'e awwaanan isin dhoksadhu hin qabu maaliif isin dhoskine jennaan isin hin soraadhu akkuma kanan jedheen hin soraadhu keessatti jecha tokko kanan jedhe jira asibtu kunoo fooqii tokko laasee beeraawi baankii balbala kana irratti namni horii lakkatee doolaara jijjiirrata miti ani garuu asittan qorataman ture jeneraalli tokko urjii asirra kaayyate afaan oromoo caccabsaa dhufee ati maal barbaadda amma andoo ajjeefamuu keeti bakka jennaan si hin jedheen nukkoo yoo akkati jiraannu wallaalle akkati duunu isin hin gaafannu hin jedheen akkati jiraannu waan dhabneef akkati duunu nama hin gaafannu isin hin gaafannu isin irraan qarannu jira akkati duunu wallaalle nu eega gaafa sanaati moo nan gaafanne moo namichi suni amma mana baankii kuni hanko gubbaadhaan bakka isaan beeku amma geessuun beeku maaliif jennaan ija hidhameen dhaqee waan ta'eef hidnaan gadi bu'eetanii makiinaa keessa hin naaga'u ija kootti hinnaanan bakka hin beekan hinnaanan kana raalu mana beeraawi baankiidha. Gaaf tokko qofa Itoophiyaa hoteelii gubbaasa Itoophiyaa hoteelii ta'ummoo isas ija hidhameen dhaqeeni bakka kan agarreef makiinaa cheevaroleetti gurraatti dhaaniin dhaqee kan koo kun adda addalaa. Inni afaan nagaatiin na gaafatus jira siviiliidhaan wal qabate warri na azabu malee warri makalakayaadhaan wal qabate nagaadha hedduudha warri na gaafatan kun kana keessa warri na azabu warra siviiliidhaan wal qabate warri na azabu warri ibiddara na qabu warra siviiliidhaan wal qabate kanatu xiqqoo na cinqa saba biraa ta'uu wajjiniin xiqqoo si harka na laafuu didan garaa na laafan waalachuuna keessatti jibbu islaamummaa na keessatti jibbu oromummaa na keessatti jibbu irraan argaan immoo dukkana kana keessatti gaafa hidhamu bara 2006 kana miidhaan sammuu kootti dhiibbaan hedduu natti uume dhiibbaan sammuu kophaa hidhamuu sanatuyyuu dhiibbaas dukkanni waas hin godhu qophaatu si maraacha abbaa seeraatiin adaraa yoo namooma qabaatte maraatuudhuma ta'ullee maana manaan finnee jennaan isii kana poolisiin bira dhaabbatee dhagahee jira poolisichillee sababa sanarratti aangoon dabalameefii jira sababa nu cinquu sanarratti Mulugeetaa jedhama yoo maqaa sadaysi yoo guddinarra jiraates yoo bakka inni jiru hin beeku garuu Mulugeetaa jedhama maqaa seera gaafa sanatti waan hojjetu nutti hojjeteera Mulugeetaan maal na godhaa maraatuu fidee na biratti isa dhugaa maraatuu qullaa akka dhalatee jiru eddeenni filate rabbii sana gaafadhuati harka isaa qofitti narraa hidhee maqaan isaa Shariifoo jedhama Shariifoo kan jedhamu kuni aanaa Xuullooti nan gaafadheeni ani koo maraatuun argatanu jedheetanii minnan maraatuudhuma fidaana biratti jedheefi waan sidhimu maraatuu akka dhalateen qullaa uffata malee jiru dukkana sana keessatti kan namni natti dhufee na qabee ani hin beeyne maraatuu sana keessatti fidanii na biratti dhani amma gaa ankoo maraannaan lama ta'e dukkana ofirraa eegamoo maraatucha kana karaan natti dhufuun ofirraa eegamoo hin mul'atu bakka hin jiru hin beeku xabi'aa isaa hin beeku nanaasofsiisa afaan oromoo malee immoo hin beeku gurbaanni Shariifoo jedhama Shariifoo koo hin jedhani ka mararfadheeyyuu amma gaa akkani waan hin goone Shariifoo koo hin jedha wayyee naan jedha maa maraatti Shariifoo jennaan muciyyoo tokkoon jaaladhee na dhorkannaaniin maraadhe naan jedhe of beekaa beeki akkana ayyabbattii koo naa nyaatu amma gaa siin barree warri jennaani maalitti hin beeka maaliif si hidharree jennaan ani hin beeku waan na hidhaniifis hin beeku egaa amma yoon uffata fidee sitti uffisee naan hin fedhu uffata naan jedhe amma booddee uffata wayii ergee fichisiiseen uffata kanatti uffise tarsaasifte waan aan hin jedhu immoo na sodaata booddee immoo inni argu dhufanii harka isaatti hiikan tarii hamiidhuufi natti fakkaata harka isaatti dhufanii hiinaan Shariifoon kun haya eenyumaayyuu na kabaje amma nyaata ani maatii kootiin waliin argine guyyaa 60 wayi
maatiidhaan waliin argu dhorkaadha maatiin natti dhufuun dhorkaadha namni nyaata naaf fidu natti dhufuun dhorkaadha poolisii tokko jidduu kooti jidduu isaanii deema kan natti mu nyaanni maatiin koo jiraachuu koo quba qabaachuu qodaa meeshaa asii gakkennamuun qofitti beeka malee jiraachuu koo hin beeku inni nu maatii kootu hin ta'in haadha manaa kootiitu amma du'aniiru rabbi isaanii fadhiisu isaantu nyaata kana naaf fida isaan immoo raayyaa jiraachee hin beekanu garuu meeshaa asii gad deebi'aa jira mattumaa gaa'isumaaf kennan jedhaniitu mayyee haadha manaa kootii nyaata naaf fidu turani. Kana keessa guyyaa tokko naannoo bunaaniin guddadhe uumama koo abbaan koo nama buna guddaa qabanu nama buna facaasaa 65 dargiin irraa fudhate abbaan koo buna facaasaa 65 nama dargiin irraa fudhate bunuma keessatti ilaaladhe jechuu dandeessa buna irraa fagaachuun dhugaan guddadhe ittiin guddadhe anaaf aannani amma haadha manaa kootiin adaraa buna naaf fidaa bunan haraaree jennaani gaaf tokko buna naaf fidan buna yeroo naaf fidanuu mudannoo koo keessaati peermuuziin waliin galu burcuqoon waliin galu kubbaayyaan waliin galu raayyaa buna maalitti dhugare bunaa dhufee balbala manaa jira natti urgaa'e maal poolisiin ana adaraa dhugeensi kana miikkaadhuma laastikii wayii birrii qabaa dhaqee bitii naaf fidi laastikiin waliin galu ishii maalittan buufadhennaan baaldii xiqqaa bishaanitti dhugdu sana fidadhuu bishaan siifan fidaadhaan jedhe amma dukkana akkamittan dhugu akka barbaadetti dhuge ofiisaatii baatiriidhaan naa fida poolisiin sun booda bishaan baaldii keessaa baarmeelii jarri fincaaniif asnaa ka'an itti garagalcheeni buna kana dhabuurree baaldiitti naa naqe baatiriidhaan baatirii isaa dhaamsatee mana natti qollofee deeme miti ambuna dhuguun qaba miti oliin fudha yeroon jedhee hafuurri koo karaatti dhuma baaldii keessaa na bira ga'uu dhiisuu isaan beeku bunni utuu kana jedhu bunni koo jalaa qabbanaa'e amma lakkeen ballee bunni kun fagoo jedhee yeroon baaldii keessa ofitti qabu natti garagalee bunni mudannoo koo keessaayyee hidhaan kanaan maakalaawii asittis maakalaawii asiinaawuyya isa dirra du'aa sanarra maakalaawii mana dhiphoodha warra nama tumutti ol nagalchanii ijoolleen immoo nama farankaa ofirkaa qabu waan jettu dargaggoota ijoollee guruppii garee chaayinaa garee adda addaatii waltumee nama ajjeesee hidhamu keessatti nama dhume nama fixee dhufe keessatti na hidhanii asitti hamma hidhamee jiru sana nama ajjeesee wal ajjeesee dhufe keessatti ijoollee gurguddaa nama tumtu keessatti na hidhanii yeroo jarri kan shaamaa na gaafatanu kan shaamaa jarri birrii 3 gaafatanu an birrii 100 kenneef sana booda bakka inni itti sagaduu bakka inni itti kabajaa nyaata saanii nan dhiskiisanu birrii 100 kenneef gaa mootiin ta'e jechuudha mootii alaamuddin naan jedhan an birrii 100 kenneef jennan boodiyaati manaa kootii reediyoo naaf fidde informationii kanan immoo jaalladha reediyoo naaf fidde reediyoo bittee naaf finnaanan gaafa nachi keessa mana hidhaatti mana hidhaa biraana jijjiiramnaan reediyoo koo kanan kenneef wayyoo alaamuddin achiin jedhanii ijoolleen hammaarraa na barbaadu ijoolleen sun waan sidhibu wal barree baaniiru hidhaadha hedduudha manni hidhaa kan kooti beeki manni hidhaa kan kooti bayee guyyaa fayyadamee fayin galgala jarri keenya hin beekanu qoratamaa oolee kan hin huqqadhe kan jismii koo keessaa dhiigni dhube hin gala mana hidhaa kana beekta kanatti guyyaa mana ooltu jarri mana keessaa bakka eessa dhiita siin jedhu ati garuu bakka biraatti na kanatti dhiitee ooltu gosa hedduu jira. Margi margu seete margi marga barri darba barri darbu seete margi margu seete margi kalo barri darba barri darbu seete obsi ballo. Yoo tammana tuite waan irratti sindiiftu yoo tammana tuite wallagan irratti sindiisu qabeenya isaatiyan yoo tina tuite argeen irratti sindiiftu maaliif amantii adda qabna malee sabuma wajjin qabna wanta yoo tammana tuite raayya sindiiftu kamiseen sindiiftu yoo tammana tuite iluun sindiisu maaliif an qabeenya isaati sabuma wajjin hin qaba rabbitu keessan na uume jalladeen uumame filadhee moo dhalanne moo an filadhee harka baasee yaa rabbi oromoo keessan na uume jedheeti miti keessan akkoo fedhu godheeti keessan na uume karuu yakka ta'ee jennaan sabni koo kun na wajjin quuqame jechuudha karrayyuun kanaaf narratti lolti hawaasa guddaa kana waan hin qabuufanii amantii irratti ittiin gargaarsifadha sabuma irratti ittiin gargaarsifadha yoon asiin amantiidhaan tuqamne saba amantiidhaan tuqame raayyan jettu jennaan sabuma of keessaa qabattee sabummaadhaaf jecha na qusatti ijoolleen keenya yoollee diinii natti ergee na qusatti maaliif jennaan amantiin biraan qabne malee sabummaa na biraa qabdi waan ta'eef biyyoomna biraa qabdi waan ta'eef achi keessatti na qusatti kanaa wajjiniin wal qabsiisee jidduu kana lammaniin dhaabataa ture akkuma ati beeytu abbaan koo goonni waaqoo guutuu kan qawwee tokko nyaatti dharrasaa sabuusu akka aliyyii cirrii
kan akka Jaarraa Abbaa Gadaa, kan akka Huseen Bonee, Jamaarroo Balee, Waaqoo guutuun bar namarraa fuudhee qaba. Waaqoo guutuun of qofaa ofiin jalqabne dhiiratti kennite qaba beek. Jarri kuni abbootiinuma kan kootu sabboonummaaf falmataati, amantii jaraaf falmatani. Lachuu anaaf yakka waan ta'eef lachuu baadhadheetan ba'aa kan hunda dhiibbadhaa har'a ga'e jechuudhaan. Dooktarri kabajaa artiist Alii Birraa barnoota